jara sadeen kana keessaa eenyu taatee deebisaa laata? Moo akka bunaatti waan haaraa fi dhandhama haaraan deebisaa laata? Ati sadeen kana keessaa kami jechuun gaafii gaafiin goolabe. Hey miseensonni chaanaalii kanaa baga ammas walitti deebinee har'a seenaa ajaa'ibaatii fi gorsa ajaa'ibaa jireenya keetiif murteessaadha jee amanu muuxannoo irraa fudhattaa ilaalcha jireenyaaf qabdu itti jijjiirta jee amanu qabadhee dhufeetiin jira. San duratti warri chaanaala keenyaaf haarawaa taatan welcome isiniin jennee jirra. Bakka subscribe jettu san tuquun maatii keenya ta'a. Yeroo gaarii. Yeroo tokko intalti abbaa isiitti waa'ee jireenya isii homii garagaraa haasuun akka jireenya isii jibbisiise abbaa isiitti himti. Qormaanni jireenya isii keessatti isii mudatu guyyarraa gara guyyaatti akka isii dadhabsiisaa jiruu fi abdii kutataa akka jirtu itti himti. Yeroo rakkoo kana hiite rakkoo biraatti gubbaan dhufa. So maal godhuu akka qabdu abbaa isii gaafate. Abbaan isiis nama nyaata bilcheessu ture. Fuudheet bakka itti nyaata bilcheessu yookaan kishina geessee kaa'e. San booda distii sadii bishaan guutee distii sadeenuu ibiddarra kaa'e. Turtii waa xiqqoon booda yeroo bishaan danfu distii sadeenitu tajalqabaatti dinnicha talammaffaatti khillee yookaan buphaa tasadaffaatti ammoo buna daakamee jiru itti naqe. Daqiiqaa 20 booda yeroo bunnis danfee dinnichaanis buphaanis bilchaattu dinnichaas keessaa baasee qolola irraa baasee saanaa takka irra kaa'e. Buphaa yookaan khillees qolola irraa baasee saanaa irra kaa'e. Bunas qicee bira kaa'ee san booda fuula hara intala isaa deebisee dinnichaa kana fuudhii jaan. Yeroo dinnichaa fuutee ilaaltu dinnichaan lallaafaadha. Booda akka khillee fuututti hima. Khillee fuutee yeroo ilaaltu khilleen jalqaba bishaan waan turteef amma jajjabaattee jirti. Sadaffaa yeroo akka buna dhuydu itti himu buna yeroo dhuydu fuula isiirraa gammachuu fi nashaaxa arge. Garuu wanti abbaan isii itti jiru kun isiif ifan taane akka ifa godhuuf gaafatti. Abbaan isiis akkas jedhan. Dinnichaan kunis khilleen yookaan buphaan tunis akkasuma bunni kunis isaan sadeenuu rakkoo wal fakkaataa bishaan danfe ja'amutu isaan qunnan. Garuu isaan sadeenuu rakkoo saniif karaa garagaraatiin deebisaa kennaniif. Dinnichaan yeroo jalqabaa jajjabaa ture. Amma bishaan danfe kana keessa seenaan garuu ni laaffate. Bunnis yeroo jalqabaa hurraa ture. Amma garuu yeroo bishaan danfe keessa neenu danfee kalara addaatii fi dhandhama haarayaa kanne. Buphaan yookaan khilleenis jalqaba bishaan turte. Yeroo bishaan danfaa kana keessa seentu garuu ni jajjabaattee jaan. So yeroo rakkoon balbala sirru kuttu ati jara sadeen kana keessaa eenyu taatee deebisaa laata? Ati dinnichaa taatamoo moo buphaa taata? Moo akka bunaatti waan haaraa fi dhandhama haaraan deebisaa laata? Ati sadeen kana keessaa kami jechuun gaafii gaafiin goolabe. So atis ka viidiyoo kana daawwataa jirtu dinnichaamoo khilleemoo moo buna? Ati isaan sadeen keessaa kami? Imala jireenyaa keessatti rakkoon garagaraa walirra ulfaattuu taate namoota naannoo keenya jiran maatii keenya irratti nurrattis ni uumamti. Garuu murteessaa fi dhimmi ijoon rakkoo saniif deebisaa nuti laannedha. Akkamiin rakkoo san simannedha? Jireenyi qormaata jabaatu mo'ata. Addunyaanis jabaa feeti. Jabaaf harka dho'iti. Jabaa kabajji. Addunyaan nama laafaan jaalatu. Nama masnuufaa fi nama mataa maru addunyaan hin jaalatu. Even rakkoon sitti hammaattee balbala sirru kuttee yeroo karaa ittiin baatu dhabde yeroo qaawni takka si mul'atu dhabe qaawa mataa keetii uume qaawa teetii itti baatu uummadhu qaawa saniin bahuuf yaale qaawa saniin rakkoo keessa jirtu keessaa bahuuf yaale.